teeleebirriirraa akkaataa ittiin nama kan birootii fi qarshii erguu dandeenyu isinitti agarsiisa. Jalqaba teeleebirrii akkaawuntii banachuu qabna jechuudha. Akkasumas qarshiin irra jiraachuu qaba. Amma kan koorraa akkuma argaa jirtanii baalaansii baankii irraa gara teeleebirriitti galcheen jira jechuudha. Achirraa namootaaf erguuf qarshii kana guuteen jira. Amma gaa baalaansii koo kanaa amma 4,505 saantiba 59 ta'ee jira. Isteeppiin itti aanu maallaqa erguuf kan jedhu nan tuqa jechuudha. Teeleebirriittiin ergaa waan ta'eef maallaqa erguuf kan jedhu isinis kanuma gootu. Gareedhaaf nama tokkoof akkasumas gareedhaafis erguu dandeenya jechuudha. Amma egaa nama tokkoofan ergaa waan ta'eef nama tokko kan jedhu filadha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa galchi jechaa jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa nan galchaa. Sana booda itti fufaa kan jedhu gara gadii kana jirti kunoo itti mareen jira. Nan cuqaasa jechuudha. Sana booddee maqaa nama kanaa naa fidee jira. Lakkoofsa bilbilaa wajjin fidee jira waan ta'eef amma qarshii sanaa nan galcha jechuudha. Qarshii 4,000 erguu barbaade egaa kaffaltii tajaajilaa maal baasii dabalataa qabaachuu waan danda'uuf ani 4,100 nan galchaa. Sana booddee maallaqa gara Girmaa erguuf maqaa nama kanaa naaf ka'ee jira. Qarshichis kunoo kanadha. Kaffaltii tajaajilaa qaba. Hanga jalqabaa qaba. Haftee herregaa ani keessaa qabus gara gadii kana kaa'ee jira waan ta'eef sana booddee erguuf kan jedhu gara gadii kana jira. Kunoo itti mareen jira waan ta'eef isa nan tuqaa. Isinis kanuma gootu jechaadha. Automaatikaalii xumuruuf kan jedhu ergan tuqee booda teeleebirriirraa automaatikaalii teekistiin naa galee jira jechuudha. Haftee herregaa irratti hafee akkuma isin argaa jirtan kana haftee herregaa koo kutee qarshiin 4,100 naman erguu barbaadee fi galee jira. Qarshii ja'allee gatii tajaajilaa kutatee jira. Akkasittiin isinis bifa salphaa ta'een yeroo moobaayil baankingiin biizii ta'u teeleebirrii fayyadamuu dandeessu jechaadha. Baay'ee automaatikidha. Baay'ee biizii illee hin ta'u sirriitti hojjeta waan ta'eef kan akka fayyadamtaniin jedha. Kan isinii wajjin ture ani Indaalee Addaamudha. Chaanelee kanaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kan biraatiin akka walitti deemutti nagaan naaf tura. Chaaw. Bifa kanaan akka salphaatti teeleebirrii keenyarraa bifa ariifataa ta'een qarshii namootaaf erguu dandeenya jechuudha. Kan isinii wajjin ture ani Indaalee Addaamudha. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deemutti nagaan naaf tura. Chaaw.